waa'ee gaaffii sabootaa kana xiqqoo waan irraa hiiqaa jirtu waa'ee isteetii sanaa waa'ee Itoophiyaa duwwaa waan haasoftu fakkaata. Gaaffii sabootaa irraa xiqqoo achi hiiquu waan barbaadaa jirtu fakkaata. Gamaagamni kun dogoggora moo sirriidha Jawaar? Look, gaafiin sabootaa eenyu gaafatta? Gaafiin sabaa isteetii gaafatta bar biyya gaafattami. Gaafii sabootaa hoggaa jennu is negative and positive rights. Wanni ati gaafattu positive right mootummaani sirni waan naammalu narraa hir'isee waan naa guutuu qabu naa guutuu hanqateedha. Gaafii afaanii yoo fudhatte afaan kiyya akkam fedhetti akkan guddanne na dhoorgee eenyu gaafatta? Isteetii gaafatta. Gaafiin sabootaa isteetiidha gaafatama. Sirnicha gaafatta jechuudha isteet. Amma sirni hin jiru. The state has practically akka malee laaffattee jirti. Isteetiin yeroo ammaatti sirni xaa'oo raabsuu dadhabe. Sirni gargaarsa raabsuu dadhabe. Sanuu haga jirtu immoo humna waraanaa qofaan raabsu caasaan bulchiinsaa jalaa diigame. Plus ammoo nama isteetiin maal akka ta'e sirna mootummaa jechuun maal akka ta'e addaan hin baay'ine. Abiy bar biyya waggaa jedhamu suuqii badaratee gaafaan ijoollee shigiree leelmee waan jedhamu tokko gurgurra turre shigiree fi leelmee bitattee harka qabattee gabayaa keessa fiidee narraa bitaa jetta. Fundamentally the difference between state and private property addaan baasee ilaaluu kan jechuudha. Bakka hoggansi akkanaa jirutti bakka humni sirna diigamee jirutti laaffatee jirutti gaafii gaafachuun it's senseless. Maaliif sirna gaafii sirni durii bare sirni dargis haa ta'u sirni wayyaanee deebisuudhaaf dandeettii ni qaba. Fedhii dhabe malee akkasiin fedhii dhabe bara. Kammaa bar dandeettis fedhiis hin qabu. Nan deebisa soo jees deebisuu hin danda'u. Maaliif kappaasitiitiin deebisuudhaan jiru. Kappaasitiidhaan gaafii deebisuu hin jiru. Maaliif kappaasitiin ilaalchaa kan sammuutis hin jiru, kan caasaa fi kan tarsiimootis hin jiru jechuudha. Haala kana keessatti dursi kan kennamuu qabu dura biyya akka biyyaatti dandeettii gaafiilee kana deebisuudhaan deeffattee akka horattu. Har'a gaafiin guddaan uummanni sun qabu waa lama. Uummanni biyyanii tokko gaafii nageenyaati bahee galuu hin dandeenye. Lama gaafii dinagdeeti. Ilmi namaa bilisummaa ni barbaada, dimokiraasii ni barbaada, gaafiilee adda addaa akka deebi'aniif ni barbaada. San garuu ka barbaadu dura nagaa yoo qabaateedha. Lammaffaa yoo nyaatee buleedha. Isteetiin Itoophiyaa amma jirtu ilma namaatiif lammii ishiitiif lamaan beezik ta'e kana ka gaafii mirgi barsiisaa fara dhufa. Existential question kan jennuun gaafii bayanii galuu gaafii nageenya gaafii nyaatanii buluu deebisuu hin dandeenye. Deebisuu immoo fedhii qofa dhabuu osoo hin ta'in dandeettii hin qabdu. Dandeettiin sun immoo guyyaa guyyaan laaffataa deemaa jira. Guyyaa guyyaan amma waa'ee kitaaba waggaa sadii na fakkaata waggaa hidhaa bahu. Gaafa Itoophiyaan turtee fi waggaa waa'ee kitaaba haasawuu eegalu kan maatii haasoftu turtee fi ta'arra jirtu laaftuudha. The state capacity is declining day by day. Kanaaf dursi kan kennamu qabu biyyattii sirna yeroodhaaf seef godhanii sanboota gaafiilee sanitti deebi'uu. Mammaaksi yeroo adda addaa fayyadamaa ture. Maal mataa jirutti ruufa maranii bakka mataan babbaqaqee jiru kanatti gaafii ruufaa yeroof hin barbaachisuu miti. Ni barbaachisa yeroof garuu tursiisanii sanatti fuulleffatuu qabanidha. Ati gaaffii sabootaatti ammayyuu namantaa Jawaar? Gaaffii Oromootiif advookeetii gochuu ammayyuu itti fufuuf fedhii qabdaa itti amantaa ammayyuu? Ittaana siyaasni yeroo wajjin jijjiirama. Rakkoon Oromoon har'a mudatee fi rakkoon Oromoon gaafa na fi ati dardara taanee rabadoor irraa haasofnu mudatee adda adda. Gaafas tokkoffaa sirna bita bittaa warra biraatii irratti qabsaa turre.
har'a hattuu gantuu nu keessaa bahee irratti qabsoofna. Gaafas sirna abbaa irree cimaa nama cafaquu irratti qabsoofna. Har'a sirna abbaa irree ta'uu dadhabee sirna darree ta'e irratti qabsaa jirra. Kan qofaa miti. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Siyaasni Oromoo 2018 booda bakka seenee qaba. Kunis maali? Roorroo fi miidhaan sirnoota duraa jalatti irratti raawwatamaa turan ni dabalan. Malee ni hir'an. Gara biraatiin immoo murni maqaa Oromootiin aangoo qabate maqaa Oromoo jala dahatee saboota biraa miidhaa jira. Saboonni biraa immoo sirna kanaan akka sirna Oromootti ilaaluudhaan hariiroon Oromoo fi saboota biraa jidduu jiru akka malee miidhamee jira jechuudha. Kun dho'isaan waan bira dabarru miti. Warra yeroo dheeraadhaaf wal atakaaroo qabnu humnoota Amaaraa fi humnoota Tigraay qofa osoo hin taane humna Somaalee wajjin jidduun waan fiixan baasuuf karoora hin qabne jecha dhimma bishaanii kanaan walitti nu buuseera. Biyyoota ollaa fudhannu Jibuutiidhaan walitti nu buuseera. Suudaaniin walitti nu buuseera. Maaliif murnoota Suudaan wal lolan keessaa tokko wajjin saayitii fudhachuudhaan Suudaaniin walitti nu buuseera. Eertiraa wajjin utaalaa ture amma immoo gara diinummaaf gara lolaatti nu geessaa jira. Uummata kanarratti diina akka malee hammeessee jira jechuudha. Kanaaf akka hoggansa Oromootitti kana uummatarraa faccisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhimma Oromoo qofarratti fuulleffannee yoo kan deemu taate rakkoo lamata mudateen jee barma Oromoon. Ajjeechaaf buqqaatii miidhaa Oromoo irra jiru kana falmaa badii maqaa Oromootiin biyyoota ummatoota biraa irratti godhamullee yoo ofirraa kan hin faccifne taate rakkoo dabal. Biyya sanitti akka Oromoo kan miidhame hin jiru amma. Akka Oromoo kan miidhame hin jiru. Oromoon immoo akka ammaa miidhame hin beeku. Dur ni ajjeefaman isaa ni hidhama. Har'a dachaadhaan ni saama ni hidhama. Ni buqqaa. Maqaa isaatiin immoo saboota biraa tuttuqanii amma warruma kibbaa furan warra wajjin cunqurfamaa ture. Zooniilee jiran naannolee jiran hunda irratti hattuu walitti qaqqabanii irra kaayanii ummatoonni aanaas godinas jiran ummata kibbaa keessa jiran kun hattuu kana kanurra kaayee mootummaa Oromooti jedhanii ilaalu. Kanaan ummanni abdii guddaan duraa qabu ture. Ummanni gaafa Oromoodhaa dabarte naa dabarti jedhu sun har'a Oromooleen akka abdannee miti inumaa'uu isaanis akkuma warra duriititti hattuu fi waslaattaa filanii nurra kaayanii nu saamsisaa jiranii. Yaada jiru uummanni jechuudha. Kana faccisuudhaaf Oromoofis qabsaa'uun saboota biraafis wajjinis qabsaa'uun essential Oromoodhaaf. Akka maqaama qabsoo Oromootitti ilaalan. Har'a saboota biraatiif dubbachuun saboota biraa wajjin qabsaa'uun qaama qabsoo Oromooti. Maaliif maqaa poolitikaa keessatti maqaan baay'ee barbaachisaadha. Narrative is very important. Har'a Afrikaa keessatti, Biyyoolessaa keessatti, addunyaa keessatti maqaan Oromoo akka malee badee jira. Yaadatti bara nuti qabsoo irra turre wanni jedhamaa ture Oromoon qabsaa'ee waa fiduu dandeenyedha. Hagamtu akka nu madeessaa ture. Oromoon miliyoona 50 ta'ee maal ta'ee tokko hin ta'uu qabsaa'uu hin danda'u qabsoo fi agarsiifne. Har'a immoo maal wanni jedhamu? Oromoon abiyyiin safarame beektaa? Uummanni tokko beektaa hoogganaan safarama. Hooggansi tokko calaqqee uummata saniiti. Darrina laafina abiyyiin har'a ololli Oromoo irratti godhamu maali? Oromoon biyya bulchuu dadhabe. Oromoon uummata wal ficcisiise. Oromoon ifiis wal fixe. Uummata kaaniin wal fixe. Oromoon madda jeequmsaa naannoo sanii ta'e. Let's admit. Itoophiyaan baroota amma duraa irratti anchor state utubaa nageenyaa naannoo sanii jedhamtee ilaalamtu turte. Amma Itoophiyaan jidduusi of keessaa nagaa dhabde, Oromoo keessa nagaa dhabde, saboota jidduu nagaa dhabde, ollaa wajjin nagaa dhabde. Sirna nagaa Oromoo dhabsiise, Itoophiyaa dhabsiise, ollaa san dhabsiise kan mataa eenyu dura ta'a? Abiy. Abiy immoo akkamiin ilaalama? Akka hogganaa Oromootti ilaalama. Koleentu yeroo nuti beelarra turre
Laganar turre dhufee waan mormine turre kontekstii isaa sirriitti hin baafne namni. He said something very important. Oromoon haala gatu malee ummatoonni biroo kan biyya kanas kan ollaas kan addunyaas sirna kana akka sirna Oromootti ilaalu akka mootummaa Oromootti ilaalu. Badiin mootummaa kana hundi Oromoo irratti maxxanaadha. Kanaaf qabsoo amma goonu keessatti miidhaan Oromoo irra ga'us akka dhaabbatuuf miidhaan maqaa Oromoo doongorri badiin saamichi maqaa Oromoo jala dahatanii saboota biyya keenyaatii fi biyyoota ollaa wajjis godhamus directly Oromoo irratti dhiibbaa waan qabatuuf qabsaa'uu qabna. Wal keessa jiraa jechuudha fi ta'a.